dargaggeessaa fi shamarran warra humna qabu warra dalagachuu danda'uutu karaa dheeraa miilaan qaxxaamuree dalagaadhaaf Suudii dhaqa. Abiy Ahmed akkitti ilaalu dargaggeessi Suudii dhaqu kun eega Suudiin daangaa xiyyeena naqu ofirraa hin baasittee murteessite walii yoo biyya galan achi deebi'uu carraan hin jiru. Jarri kun irra hedduun isaanii Oromoodhaas dhiibbaan irratti godhanii achumatti dhumuudhaatu wayyaadha jee waan murtee fakkaata Abiy Ahmed. Achumatti dhumuudha qabanii fittin galchuu yoon biyya galchee kara biraa goraniiti dhiibbaan irra godhani. Maaliif irra hedduu warri Suudii jiru dalagachaadhaa warra qabsoo Oromoodhaa tanaas yeroo dheeraadhaaf gargaaraadhaa ture. Miidiyaa Oromoodhaa irra caalatti isaantu gargaaraa. Qabsoo Oromoodhaa bifa adda addaatiin diinagdeedhaa warri gargaaru warra Suudiidhaa kanaa. So Abiyyiif ijoolleen tun hidhamtee mana hidhaa keessatti rakkachuu yookaan achitti dhumuun mootummaa amma jirtunaaf jara keenya jaalattanuu jibbitanuu gammachuudha. Jaalattanuu jibbitanuu mootummaa amma jirtu tanaaf Oromoon Suudii jirtu hidhamuun achitti dhumuun nuutu laalata nutti dhagama malee Oromoo dhuga dhagama malee mootummaa tanaaf gammachuudha. Maaliif wanni maanta ta'u kuni gaafa TPLF hin ta'in maa amma taate Suudiin nama raafuu amma ni eegalle. Durii siraafte gaafa dargiitiis gaafa TPLF siraafte garuu wanni zamana Abiy Ahmed kana arkaadhaa jirru warra isaa mootummoota Itoophiyaa keessatti duraa keessatti hin mul'anne. Maaliif sodaan qaban Oromoorraa. Abiy Ahmed eega inni aangoo qabatee akka ambaasaaderatti muudee leencoo baatii Suudii Arabeetti wannummaan ergeefu guddaan tokko kana. Wannummaan leencoo baatii achitti ergeefu mootummaa Suudiitiin walii galanii poolisaan walii galanii ilmaan Oromoodhaa qaqqabsiisu hiisisu gaafa qabaman ammoo akka biyyatti hin galle yoo dandame achirra shanu yookaan hidhaa keessa fixu yookaan hidhaa keessatti adabsu. Kana maaliif hin jaa warreen dheengadda Itoophiyaarraa ka'ee Suudii dhaqe sun qalbiin dhageeffadhaa. Qalbiidhaan dhageeffadhaa. Aangawoota Suudiidhaa hogguu qunnaman dura wanni isaan gaafatan lubbuu namaata du'aa jirtu isin gaafanne. Ilmaan daa'ima haadhachi keessatti dhaltee dhalatti duute sana hin dubbanne. Ilmaan daa'imachi keessatti yataamaa ta'ee haadha abbaan irraa dhumanii hafan kana tokkollee hin dubbanne. Warri manguddummaadhaaf dhaqe wanni isaan gaafatan takkittiin ummata kana yoo nu galchitan qalbiin dhageeffadhaa. Beenyaa kafaluudhaaf qabda waan isiniif dalagaa turaniif nuti biyyatti galchuu hin qabnu waan qubsiifnuu hin qabnu yoo biyyatti galan beenyaa kafaluudhaaf qabda waan qubsiifnuuf janiiti warri manguddummaa dheengadda Suudii dhaqe sun gaafatan. Mootummaan Suudiidhaa ni ajaa'ibti. Ummata isaanii kadhumaadhaa jiru osoo arkanii arra namni keenya hidhaa jiru ala jiruus silaa ummata san ummata hidhaa jiru lubbuun baate silaa guyyaa tokko akka namatti jiraatanii ni ta'uudha. Silaa lubbummaan isaanii dandamattee haftee achi keessaa bahanii jennee yaadaa jirra. Garuu warri manguddummaadhaaf dhaqe sanii miti. Maallaqa Suudiirraa fuudhanii maallaqa kana nyaachuudha kaayoo isaanii. Silaa warra hidhame kanaaf kennan illee gaarii. Silaa warra hidhame kanaaf kennanii bareeda. Maaliif wanni haalli bara TPLF hin mul'atin bara Abiy Ahmed maaliif mul'ate? Maaliif baasii kun bahe? Maaliif Oromoo qofa Suudii keessaa taargeet godhanii jara keenya waan takka wanni hubattan bar lammiin biraa waan kana jedhaniitiin gaggaafadha ijoollee Suudiidhaa. Lammiin biraa hangas takka bar hidhaan jirtu. Lammiin biraa keessa laalamaaf. Maaliif mootummaan Itoophiyaadhaa harka garbe. Warra kana biyyoota Westiidhaatis dantaa ifiitiif jecha gargaaran Gaazaa jecha Suudii hin dhooyne hideeggaran. Suudiin gaafa nama qaltee si deeggaran. Maaliif benefitii irraa arkataniitu irraa badaa jechuudha. Kana namni keenya wanni hubachuu qabu iyyensi alaa kun iyyensi sooshaal miidiyaa gubbaa iyyinu kun qo'atti ummata keenya san gargaaruu hin danda'u. Suudii yoo gabbaatee nama san hundaa'u fixxees kun dantaa Gaazarraa arkatuuf kun dantaa biyyoota hiyyeessaa dantaa gargaarsillee haa agartu.
imbaasonni ollaa isaanii jirleen haa arkani waan taadhaa jira kan suuraa san qabatanii imbaasi suudiidhaa tan biyya wasti jirtu hunda keessatti suuraa san qabatanii guyyaa 3-4 dura oolu yoo san godhuu dandubar an isinatti iyyitanii bar walti jira nama afaan oromoo dhadhaatiin kun afaan oromootiin natti iyya nuu wal dhagaa malee addunyaan biraan nu dhagahaadhaan jirtu kana qowadha namni keenya sagalee nuu taa'aadhaa jan sagalee nuu taa'aa jirti yoo suudiidhaa sagalee guutaanu ulamaanni oromoodhaa achi afaan oromootiin iyyan nuti asii afaan oromoodhaatiin iyyina kun achi afaan oromoodhaatiin walitti iyyaadhaa jirra wal dhageessaa jirra waan quba qabnu tuquu qabnaa we know what is going on sagalee ummata keenyaaf sagalee haa taanu sagalee isinii ta'uun as gubbaadhaa caffeeraamis afaan oromoodhaatiin ummanni keenya rakkachaadhaa jira ummanni keenya akkana tahee jira miikaa gurraacha kaadhee as gubbaadhaa iyyuun waa jijjiira nothing waan takkallee hin jijjiiru bileen kiyya nuti oromoon dhageenya quba qabna social media gubbaadha jira aalii fira qabna dawwallee wal dhageenya akka ummanni keenya suudii keessaa rakkoo keessa jiru haala hamaa keessa jiru akka dubartii manedhaa keessa dhaltee dhalatti du'aadhaa jirtu kana hunda quba qabna garuu kana nuti deefnee walitti himuun furmaata hin ta'u walitti himuun keenya yoo wal kahaasuudhaaf ta'e waan takka godhuudhaaf ugguu deemnu fakkeenyaaf akka nama jahatti imbaasiilee jirtu dura hunda duratti hiriira bahuudhaaf wal dhageessifnee boo haala kanaatti hojjaati hin hafinaatii nurraa hafinaa haa ummata keenya kanaaf sagalee haa taanu waan kana addunyaa biraatiif haa saaxillu waan kana nu qofaa quba qaba rakkoo ummanni keenya keessa jiru addunyaan biraatis nu haa gartuu jennee yoo bakka lafaa kaane well yoommoo akkamatti walitti himnee anis asirraa haasawee hanga onneen dhaabbattu garaan nu gubatee jee laayivii tarraa guundeem kunis ugguu dhufee laayivii seenee way ana abadu ummanni keenya gubatee ummanni keenya dhube jee afaan oromoodhaatiin natti himee guudeeme hariiroo waliin qabdu biratti isaan kana salphisu biyyoottan addunyaa kun wani isaan so'atan imeejii bareedaadha uumachuu barbaadan biyyoottan biraa biratti nuti biyya kanaati biyya gaarii kanaati biyya gaaza qabdu biyya gaaza namaa raabsitu biyya hiyyeessa gargaartu akkas godhaniiti addunyaa biratti dhiheessuu barbaadan biyyoottan hundi bar Itoophiyaan kashlabbeetu illeen abii kashlabbeeku illeen silaa danda'e nuti biyya diinagdeen guddachaadhaa jirtu biyya badhaadhinaati addunyaadha caaluudhaa deemnaa addunyaa akkas nu baraajee barsilaadootti ifumaadhaa jira biyyoottan hundinuu suuraa gaarii ifii kaa'uu fedhan suudiin mootonni suudiidhaa waraqaa dubbisuu beekani waraqaa isii qaruu beekani waraqaa isaan ciree facaasan qaruun beekan asirraa hugguu afaan oromooti iyyine itti ergitu achi darba addunyaarraa biitti mahayyimiidhaan bultu biyya Suudii Arabiyaadhaati biitti wallaalaadhaan guutamte biitti wallaalaan bulchu biitti donqoroo yoo jiraatte biyya Suudii Arabiyaadhaati biitti donqoroon biitti namummaan qabne loontuu bulchaa jira loon bulchaadhaa jira Suudii Arabiyaatan beeyladaa bulchitu ummanni si beeyladaadha mootummaan si loon bulchaadhaa jiru loon akka karaa inni beeku waatti himta beeylada karaa inni beeku horii uleedhaan qaceelchita mootummaa Suudiidhaa akkasi waan kana madura haaseetiin ture namni dura akka Suudiitu caa Suudiin biyya ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam isa achi dhalate akka Suudiitu caa Suudii tuquun amantii islaamaa tuquudhaa miti obleeki amantii islaamummaa nuutu Suudirra qaba wallahi mootummaa Suudirra nugusoota Suudirra islaamummaa sodaa Rabbii san nuuturra qaba warra naayit kilee baratee halkan machaawaadhaa bulu nugusoonni Itoophiyaa nugusoonni Suudiidhaa mootummoonni addunyaa kun tokkolleen badii keessatti hanga isaanii hin geenye biyya baalage mootummaa munaafiqa mootummaa Yahudiidhaa Yahudii irra wayyaa Yahudaan amantiidha qabdi irra wayyaadha kaayyoodha qaban kun garuu ummata badawa arra jirraa malee boruun beeyne an Suudii kastiilaan mootota Suudiidhaatii fi ummannis illee mahayyime nama Ameerikaa jiruutu ummata Suudiidhaa kana beeka ummata shiifa yaafatee
أمريكا رمضان تشرب بقتني رمضان خيسة شيفة بافتني قراهم درنا مسعودي الأجرت لا سعودي لا إير سعودي لا خاك سعد أديم كالبعد أديم قرت هو قلت ده إمامة الأثيتي مدور كاتين من خير شيخنا في الإفتاء إسلامنا فين حتى أمة نجسة أمة يو عذاب ربي أمي خنا ودقوتو تا والله أمتان أمة رمضان ربي قوباتين سومنا جيسي خانو تأسيت ساعة خد سد سومنو لالتي قويا سدي جريني خيتر راقو سدي كدنيف يوربين سيخنا يوربين أتشيساف يوش درو دوبات قوسدي خنتيفي قويا سدين كانوا أمة خي خسودي خي سارك كتشار أجرو خنا أفكنيتين واشنطن دي سي لك إيه إمباسي سعودي درو سورة جولي قبل أبدا جتيو إفكنتي ربرتي زابتي والنسلا دلقموك أو توكو خنا أتشي نفن ور إنجلاند جراتنيس ور سعودين جراتنيس ور جرمن جراتنيس يو بك هي خدا اتخنا إيه جرا هاتش نكرو هجيرو فينتا غافر جيرو في نمني بدان جرا أوروبا خيسان نمني بدان يو جراتن أسيم ماسوان إنجان أفان أربتي خدا أمة لون كده كنا دار دلقتنا أشرا ديما أبصار أتي هيروما أبصار أتي فول أشرا ديما دا بيجي خيستي مناخ ما رأيتلون ندين بيجي ألتي الموتة من برنوتها كيف تشون ندين بيجي الموت أم من جراتي الموت أم فدا هو على سكبان أبو أولين دبي الموت فدا هو جتين الموت فدا إرتو جدا جرخين ميديان جولتنا غير الراها سوا ignoring قلنا جولين تو ميديان كوني إسان تقبا ورا سعودي خناتو ورا أمريكا على أو إمني أسقبا ميديا لي أرمو دا خجرو خنا هندا غرغارو خيستي ورا سعودي دا خون أنقفترن خنافو ميديا لين كينيا جورنالستوني كينيا خا ميديا أرمو دا هندا قبادة ليدن please at least mention قويا وجوها سويتن فرقاتك كويسة يدبرنا ويفينجا ميديا أخنا قد أبو خيست والله ما لك أمريكا تنباريتو أتشيب باتوري مالي جرخنا حال إسان كيس جرن قوير راقو سينتن هندا بليز منشن خاصة دبرنا يوتك أتي وربي خيس يرون اسم تقهي نما خيني كغرس جاري نقول يوتك أتي أمني أرمودا حال السعودين أمة خيني خيسان جرت وان بيخنيب ورين ميديا دا هقو سينتني أدو اللي قود بفتن أدو بودان جوليتن مقاساني خاصة فيديو خان أمة خيني غرسيسا أدو إيغل ودان درت يوخات انتل خيني قود يمتن يو خيسما ديستن خيسما سنين درا حال جوليتن سعودي خيسا خيسيرتو خانا درت إيهيسا أمة خيني فوبنو خيني تارجيتي هما خيسا غليت جرا روغي